السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدين ورين سكاليكو كان رجيس ربي ورسولي رانا برند برفتنا ربي ورسولي رانا برند برفتنا نيتين كنو إذا المورا جنين الكنغو تونا توما بولتي مجان مرمى قطر راتي آتي جاكا أفانك أبدي nama lama taina tuma bulan ule ma taraga mana taraga nun jisminga ko to konjiru la farra gangal jaina rade ma bulai mata na rabu kifte mata han ko aramte fitte amma moru igange sige saba sette uno barri mana kollofte natti kollofte demte rabbi rasuli jarati warre sagale ko kana dagesan na benda barpatina ni jolle to pyasher na goda adra warre sagale ko kana dagesan dalaga de no olmo ko tigale guddi badde de kuno roi ko da bajira karru itinga ko biya dunia te arkani digana hinkan kombanetti rabbi rasulena nabenda barpatina kuna amma barinatti kollofte dente subisa gadde waan sinatti fidura itembeku mana ko cufama kesan taaje rabbi rasulena nabenda barpatina adra gorredi sagale ko kala dagessan نبيران دبر فتنا سجله كان كوكان شيرنا كورا ولتنا دبر سار ربي رسولي جراتي دوان زرا إذا كنوا جسمين كوتو كونجرو لنا ريبا بلاني متى نرابو كفتنا فانا كبدة نمو روي كنسي كسا بس أنا جت برينا تقول لفتدين تدسي واسينا تفيدورا تنبه كورا ربي رسولي جراتي سجله كوكان ورنا كيسا نبيران دبر فتنا داروي تيجو كنا برارا ربي جراتي دراني جل مورو موتي توبيا دارا نبيران دبر فتنا إجا حكم أرجع زرتني أبلي tinkenya kun yookiin immoo haadha dhugaa dubbachuuf baay'ee takka garaana nyaattee waan an godhuuf hin dhaabe akkuma beekamu dhugaa dubbachuu fi harka isheetirree agarsiifattee turte kan rukutamte bakka isheen rukutamte nama rukutuu dhiisati dhugaa dubbachuuf yeroo ammaatti ani ijaamaadhaan yoo hin taane fi baastee gara fiddetti deebisuudha malee akka harree yookiin immoo akka nama abbaan qabneetti gaafa irraa siqxee tumtu namni sagaddee jettee rabbishiidhaaf hin dhagahin dhugaa dubbachuuf waaqayyo dhiifama godhuuti ishiin maal seexana malee saas seexanoota malee maal osoo amantaa qabaatanii dhala namaa akkana hin godhanii gaa dhugaa dubbachuuf hedduu takka nagadisiiste maaliif jennaan agarsiifattee turte jechuudha eenyunnillee nama qaxxaa yoo mataarreen irraa cartee akkasumas immoo luka kiyyarree harka nanambisnee ulee maxaragaadhaan kan dabaddabanii jette ingidih maaltu dabaddabaa kana hunda fidee yeroo baay'ee ijoolleen yoo iyyatanii amma osoo micayyoon takka obboleettiin ishee Dubaay kana kan jirtu micayyoon immoo Saawudiidha kan jirtu erga deemtee reefu ji'a shamoo ji'a jaaguutti jedhanii micayyoo sanii obboleettiitti mattee bilbiltee fi akkanatti naan mormadhaa jedheenii jettee micayyoonni TikTok irratti osuma iyyitu micayyoo san guyyaa shan itti cufanii hin ajjeesan jechuudha kaa ajjeesanii obboleettiin baay'ee tokko eenyu jettee ingidih oduman jedhu obboleettii keeyaan jalaa ajjeesanii jette wanti godhaniif hin jiru kaa dhugaa dubbachuuf waaqayyo ta'e malee namni asii yookiin immoo namni hunduyyuu biyya garaagaraatii warreen achi keessa jiru tarii yookaan seera waraqata qabaatanii tarii mirmatanii malee namni asii guyyaa shan keessatti dhaqqabu hin jira jedheetu hin yaadu yaa ta'u malee micayyoo sana ajjeesanii ingidih akka hojii isaaniif yaa kennu waan akkasiitti jira jechuudha Saawudi Arabiyaa keessa ijoollee hedduudha ijoollee nama takka lama miti kan isaan miidhaa yookiin immoo lubbuu namoota hedduuti kan baasanii balleessanii egaa hedduu takka nama gaddisiisaa dhugaa dubbachuu fi waan jedhan nama wallaachisaa egaa isheen kun immoo dhugaa dubbachuuf nama guddoodha na dabaddaban jettee miskiina aduu mofeeyyuu ta'ee waan mofeeyyuu ta'ee dhugaa dubbachuu fi dabaddabuu urraa osoo bakka fiddetti deebiste yookiin immoo alatti baaste dhiiste namni argeetillee bakka barbaadde ishiin hojjetachuu dandeessi jechuudha kanaaf dabaddabdee akkanatti cimna gootee amma immoo nama marmadhaa jetti egaa warreen achi jiranii yoo waaqayyoon laaffisee fi isaan dhaqanii ishii gargaaranii mana sanii ishii baasan malee anaaf sinaa dhumattee jechaa jirti kan gadi rabbiin ishii wajjiniin yaa ta'u nu yoo maan qabnu waaqa tokkicha qofaadha qabannee kan biyya baane malee nama yabdaneetii miti namni nu mirmataatii miti waaqayyoon ni qabna waaqayyoon mirmataa bakka hundatti kan waliin ta'u
kan nu eeguu isuma waan ta'eef isumatti iyyannaa malee namatti miti. Waaqa gariittis immoo namnis nama gargaarullee ni danda'a. Ta'u malee immoo kunoo akkuma beektan mucayyoo biyyoota hundumaa biyyoota akkanaa kan odoo kan mootummaan cubsiisu ta'e yookiin cufame gaariidha. Rakkachuurra akkanatti biyya ormaa keessatti burjaaja'uurra biyya kee keessatti rakkattee jiraachuu si wayasii galee wanti godhan hin jiru waan hundaafiyyuu waaqayyoon beekadha. Baay'ee takka nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf ishee tana qofaas miti ijoollee baay'eedha jechuudha. Miciyyoon takka illee beektanii mitsattiin ortodoksiidha. Isheen illee akkasumatti gocha akkana narratti raawwatan jettee miciyyoon bakka jirtullee osoo hin ergin osuma boochuu jechuudha. TikTok irraa osuma boochuu isheen illee mitsattiin illee eenyu jettee jechuudha. Mitsattiin illee gara ishee akkasumatti barriitti cuftee barriitti cufanii jechuudha. Barriitti cufanii amma ammaasitti micayyoo sun bakka buute ishee dhabame jechuudha. Ijoolleen akkanatti hafuurayyuu kan hin baafanne namoota meeqa kan ukkaabsamee jiru kan ammanaayyuu sagaleen isaanii hin dhagahamne namoota meeqatu jira. Kanaaf ijoollee keenyaaf warreen akkanatti rakkina akkanaa keessa jiran waaqayyoon kadhadhaa fi bakka jiranitti waaqayyoon isaan tiksu isaan waliin yaa ta'u nuyi isa malee hin beeknu. Ingitii uummata seexana kana waan isaan irraa qabbaneessu isaan balaadhaan deemu malee nagaa miti dhugaa dubbachuuf balaa nutti gadi bu'ee jira. Rabbiin balaa isaanitti buusee jira. Ingitii akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuu waan hin tura malee inaafuu akkuma argaa jirtan amma yeroo ammaa kanatti guyyaa sadii walirraan kutiin bubbee yookiin immoo qilleensa fakkeechi akkaataa daaraatti gadi roobaa jira jechuudha biyya sana. Isliin galee dhugaa dubbachuuf kanaaf waan gaarii yoo dalagde yeroo ammaa kanatti biyyoota garaagaraa inuma bubbisaa bubbee inuma argitu bubbeen biyya isaanii ta'aa jiru akkuma argaa jirtan waan addaati jechuudha irratti ta'aa jiru. Dhiiga ijoollee keenyatti lafaa itti iyyaa jira. Dhiiga uummata dhiiga ijoollee miskiina ati kan isaan ittiin taphatanii ijoollee miskiina lafaa fuudhanii osoo uumaan balleechini uummata ijoollee miskiin afaan hin beekne aan dubbatatanii akka nu godhan jedhanii too hin jenne ijoollee miskiina daa'ima akka oolasitti beelechanii dhoobachanii ajjeesanii lubbuu isaanii baasan uummata san waan kun itti gadi dheekkamaa jira jechuudha. Ammas waaqayyo ijoollee keenya waliin nuuf haa ta'u isaan akka barbaadetti haadhumaan irreedha. Dhugaa dubbachuuf garaatu na gubate waan hin jedhu wallaale dhugaa rabbi. Hedduu takka garaan na gubate yeroo gocha akkanaa kana irratti raawwatanii jechuudha. Yoo hin taanee fi yoo namni sun hin taaneef namni nama ta'ee sammuu dhugaa dubbachuuf sammuu kan namni itti yaadu kana yaadu ta'ee sammuu seexanaati sammuu isaanii keessa seexanatu galee jira ta'uun diduu kan namatti isaan aarsu waan biraatii miti uummata mataan qulfiiti isaanii. Waan hin jedhu na wallaalchisa dhugaa dubbachuuf hedduu takkan gubadhee jira maaliif ijoollee hedduudha maaree kan baay'ee tokko kan bu'aa jiru kan ukkaamsamee minaa itti kennee qoonqodhaan kan ajjeesaa jiran ijoollee hedduudha jechuudha. Nan argu yeroo hundan argaa hiriyootuma kiyyallee namoota meeqa annaa waan akkasiisiniin jira obboloota koo akka amantaa keessanitti ijoollee biyya Saawudii jirtuuf kadhannaa taasisaa isiniin jechuun jaaladha. Innaa turtii gaarii isiniif yaa ta'u.